Kun sekondii dhibbaa waliif TV'ti daawwattoota keenya ijoowwan oduu keenya guyyaarraa keessaa inni jalqaba manni marii bakka bu'oota uummataa guyyaarraa kana walga'iilee isaa geggeessaadha kan jiru muummeen ministeera Abiyyi Ahimad haasaa taasisaniin dhimmoota nageenyaa dhukkubootaaf akkasumas immoo dhimma barattoota bara kana kufanii irratti haasaa bal'aa taasisaniiti kan isaan jiran. Odeeffannoo keenya itti aanuutiin dubartiin Itoophiyaa lammii Itoophiyaa taate isheen jalqabaadha. Digirii ishee yookaan dooktoreetii ishee argatteeti kan jirtu. Kan isheen ittiin argattes barnoota kompiitaraatiin akka ta'e imbaasiin Ameerikaadha biyyattii keessatti argamu ibseeti kan inni jiru. Odeeffannoo keenyatti kan biraatiin ammoo hidhattoonni faannoo uummata Oromoo naannoo Buree jiru naannoo Amaaraa keessa jiran Buree irraatii buqqaasuudhaan uummati 3,000 caalan naannoo Amuruu keessa qubataniiti kan isaan jiran yeroo ammaa kanatti yeroo garaagaraatti godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti faannoo finxaalii warri ta'anii uummata Oromoo buqqaasuu irratti kan isaan argaman. Odeeffannoon keenya inni kan biraan ammoo odeeffannoo biyya alaatii yommuu ta'u Hamaas Israa'eloota booji'ee 240 keessaa 70 gadhiisuudhaaf waadaa galee akka inni jirudha. Kunis immoo haleellaan Israa'el raawwachaa jirtu yoo dhaabbate akka ta'edha kan inni kaasee jiru. Andaleen Tasfaayee